Yeroo maatiin namooti yeroo jalqabaadhaa fi koomeedii gabaabduu garuu immoo yeroo jalqabaatti seensa jalqaba qophii sagantaa keenya nuuf ta'u waan akkasii qabalee dhumne garuu xinnoo ulaa waan akkasii kanaaf maal gochuu qabdu like subscribe gochuun dagatina kanaaf asoo tarii kana dhaggeeffadha akkasuma jechuun ijoolleedha hin qabamina kanaaf nu hordofaan hawa keenya like yoo gootan share yoo gootan subscribe yoo gootan jajjabeessitan yoo isin jajjabeessitan jabaannee waan guddaa fiduuf kanaaf darbaati dhala mallattoo ishee keessumaa itti bu'aa darbaati teellaa eenyu jira isa kana jira namicha kana nagartu namichi daalachi eeggannoo dhiibbachaa maal taata duukaa ba'a. Isin agartan kana mucaan isin agartan kun mucaan daalachi gurraachi burreen kuni maqaan isaa yoon kaage eenyu ture? Maqaa koo namoonni yeroo baay'ee miidiyaa hordofan ni beeku yaada. Ni beeku ni mayyaada maqaa koo. Maalati? Jechuun xinnoo famasiidha nama normaali jechuun hundeenya nama taraa miti jechuudha. Ati moo abeet yeroo baay'ee amma makiinaa nagartu makiinaa kana makiinaa taataa duriidha makiinaa abbaan qofaa durii ittiin saawwa fa'aa ittiin tiksanii beektu. Eshi. Nairoon kaatti kadhaa bitu qoshee naga foor baay'ee ofirraa kanaa jechuudha. Akkamitti ilaaltan uummata kana? Isaan amma yeroo kana bukkee ilaalanii footoo ittiin kaa'anu baay'ee gammadu nan beeka. Isaan kun jechuun warra bira dhaabdu kun. Mee haa ta'u barii kana namaa kana akkamitti ilaaltan? Barii kana namaa kana hin argamu. Bifa kana ammoo eegilaas nu barbaachisa. Argamaa jiru. Nun rakkisummaa. Siimo eessaan? Ala. Alatti waan tokko tokko hojjennu jettu biyya alaa kana nun amma akka carraa ganama kana ciree dhumne. Laafii uummata biyya kanaa ilaaluu dandeenyu. Asin amma ofii akka diyaaspooraa wayii ta'uu nooltan gasin. Yaa diyaaspooraa sun gidduma deema. Gidduma deema. Jechuun import exportii moo hojjenna. Namoota hedduun nu beeku namoota miidiyaa hordofan dhugaa dubbachuuf namoota gara sooshaal miidiyaatti ta'u miidiyaa noormaalii miidiyaa itti dhiyoo warri jiran jechuudha. Miidiyaa itti uummata warra lagamna amni faa jiraatu yoo ta'e xiqqoo isaanii andaganaa isaaniitti of beeksisuu nu gaafachuu danda'a. Mee dhugaadhaan namicha kana ilaalaa mee amma kun dhuguma. Wazii madaala qabbaa koo. Wazii ma stiime. Xobbeet. Nama gnuun ganama galgala. Intina afaan moolan. Bargarii isaatii maksasitti bargarii mafiisaa naan fayyadamu suushii fa'a. Amma bargarii kanatti qubeedhaan mee qubee guutii barreessi. Suushii beektu yaada. Mee qubee guutii naa barreessi bargarii. Bargarii amma jettan kana mee maalin yoo ammin kan dura yaadde yoo xiqqoo ishee fuula koo hin mul'ata dhee yaada xiqqoo ishee jechuun alaafta. Jechuun kee beebee. Haasoftee duudeetta amma hortisiin qabattu malee moo haasoftaa mati? Hortisiin qabattu malee akka haasofti. Kanaaf qoltu qabaati. Jiranii waan akka gamadee wayifaa jiran ishee dur jooniyaa ishee dur biyya keenya. Maanyi timirtiin keeti? Timirtiin kee maanyi hin jedhi? Timirtii jettanii. Timirtii koo gana iskiriptoo qabateetta? Maal godhu? Baay'ee jechuu barbaade waan baay'een baradhe. Waan baay'een baradhe. Waan baay'ee kan jedhu timirtichi. Jechuun waan baay'een baradhe. Yaay waan baay'ee kan jedhu mata duree masaati. Ta'uu danda'a fudhachuun isa kun si geetu fudhadha. Qoy hin baratta. Sii qaba maal waan tas ganaas tumuuf deemu. Ergitanya jechuun ofitti nama ta'a. Maal jechuun? Jechuun waan baay'eedha. Kan barattee naan galle ka maalin bara. Jechuun kana malee iskiriptoo fudhadhu hin jalqabu wayyo. Jechuun baay'ee ta'a si galee. Mee ta'u jedhe. Mazgaba guddaa beektaa isa gurraacha sana. Safaas bilattee dhufuus gaafa tanatti fakkaata. Garuu irra barra keessatti himan. Waan baay'ee ammoo fi barachuuf nama baratte harkaan qabdee beektaa? Dubbisteetta cabbatteetta? Yaa namoota yeroo baay'ee namoota baratan dur ferka koo cabbata. Kanaafidha yaa hin beekama. Yaa dhiifama godhaa fi bada xiqqoo ishee as kanneen isaanii tokko tokko dhukkoo natti fakkaata mijaa kana. Xiqqoo ishee gaafa asu. Rakkina guddaa maal beektu? Uummata tokko ruubii jinjiran tokko gimaash. Kanaaf itti qabamina ada dhiisa. Itti qabamurraa itti xaxamuutu caalas jedhaniif malee. Yeroo isaan mammaa kan waan biraa nama kan biraa jaarsa bukkee gina jennaa sana. Achuma jaarsi erga guddatan hin beekamu. Jechuun humna isaa isaanii beeksisa. Yeroo baay'ee mammaaksa asuu. Isaan jettu. Hin jettus. Mammaaksa isaan kan immoo addunyaan hin beeku kanaaf lookaaliidha. Jalatti guddanna. Iddoon qabna. Amma nu jaarsi jammati jalatti guddanna. Keessatti mun qabaayi. Irratti guddachuu illee waan akka hin jiru. Garuu gaafa nu waan tokko sin gashu. Sin mun gangashu. Inni waan tokko. Kana gaa. Naa ulfaataadha. Waan hin baradhe dhugaas ta'uudhaaf. Waan garaatti nama bu'u. Waan lapheetti nama bu'u. Utuu inaasuun buutee maal ta'a?
waan ani baradhe dhugaatti sanitti moofi barnooti koo baay'ee isin jedhee jalqaba yaa san sadiisa san qofa dhaggeeffadha yeroo waan akkasii waa'ee barnootaa isaan xiqqoo gurra isaanii kanatu Inta baarreewu. Inta baarreewu. Hin binneewu. yaa isa warra miidhaan deeman beektu yeroo Maal jechuun afaan kee dhaggeessiteewu. erkaafnaa namaa ture erkaafnaa namaa ture ta'e naasoo waan nu baranne baay'eedha keessatti sanattis waan hedduu baranne lafa kana beektuun waa'ee Asinti mataan kee timirtii miti. Sirraa waan meeqa biraarra bakkuma itti eenyu. laayibirii jechuun deessu Siin laayibirii guddaa bakka kuusaa beekumsaa yoo jenneewu. naannoo sanatti qabadha Siimmoo nattaaf. rakkoo naannoo sanatti Bukkee masalatti. Kasii cabibbu. Kalachaa dhiifama godhaa fi hin kadhatu yeroo baay'ee hin jijjiiraatu jibbiin jiru toora galtanii. Namatu intala gochaadha. Dhiifama godhaa Rakkoo. Akka kaasaa fi akka kaasaa jira. Yeroo kan qabameetti ni daawwatu na naasufsiisan. Wayne na ulfaata. Jimee dhiyaa isaati ni galee amma yeroo baay'ee kontekstii keessaa waan hedduu yaada ni galee amma waan biraa hojjennaan waan biraa haasa. Waan kana gaafa nama sirrii dalagaa amma akka inni yaadu dandeettii yaadu isaatii amma akka inni gabbatu. Arrabas ta'uu danda'a arraba. Ijara kee haamamta namti. Jechuun nun asaa taphannaa dippiloomaasii taphannaa abbaa koo. Inni orma darbee sanaaf hin taane si galee dippiloomaasii taphannaa nama akka isaan dubbatan yaada. Ati gara kamii? Garuu Ati dippiloomaata torra kamiiti? naannoo isaa maal jedhama. Naanneessaa jirtaam. Jechuun taphisaa antaa sanatti bareechuu Yoo ta'e jedhata akka shufeeriiti. Timirtiin kee shufeerirraa. Mu naanneesse ta'u. ilaala waan naannoo marii qofa beeku sinii galee. Agartanii hubannaa sana immoo yuusun adda baasuu dandeessu. Eenyu akkam kana jira yoo sun canneen naa ta'u. Haa ta'u. Kanaaf hin qabamina. Ittiin qabamina. Bareetu irra roo qabdu kanatti dhugaa dubbachuuf. Waan sanaasaa yoo fudhattan ilaaltanii waan hedduu sammuu nama rakkatu hedduu keessa jiranii galee. Hubannaa irratti waan hundaa'e waan sanaasaa. Akkasii. Mi'a ta'u. Akkasiin barnoota mini kanarraati. Maal jedhu? Meetti yaada xiqqoo ishee silatti yaada turtanii. Yoo itti yaada malee xiqqoo ishee nufuuf beektu. Haa ta'u. Walluki. Ulfaataadha beektu. Naarii wal nu rakkisu naan. Siimmoo. Asmini ankoo. Madda goluu. Haala beektan kan kun dubbisuun gilifa. Afaan Fireenchii kana mun daddaani. Daddaan maal godhu maal Nan beektu. Ingiliffaan golfula Ingiliffaan hin golfadhe yaada. Yaaltaa immoo kaate. Ingiliffa isa jedhu kan amma qubee guutis barreessi yoo sin jedhan hin barreessita. Nun waan sana ajaa'ibu amma dhufnee san isaan wajjin xiqqoo ishee yoo sammuu akka isaan xiqqoo ishee dhibbirtii keessaa isaan baasuuf dhufnee san wajjin xiqqoo ishee fanii goonuu isaan amma xiqqoo ishee kan tiriitti fudhatu jechuudha. Akka malee. Yeroo baay'ee nu kitaabni isaanii baay'ee gammachiisa. Ittiin qabamee ajjara mana dhawwata. Achitti isaan mana dhabanii ifana sitti dhufanii amala isaan dhawwata. Achi kaanii nuti dhugaa dubbachuuf mee waan irra ta'udha laame. Abaalaa taphachiisa. Maatiitu mul'ata madudda godhu. Abaalaa taphachiisa. Maalirra akka isaan rafan asiiti? Dudda godhu maatiitu mul'ata. Nagartu ni kan. Baay'ee waan aarte fakkaata. Maaliif ilaalaa? Garuu gurguruu maaruu qabda. Gaafa ta'e ilaala. Ani haaraan jiru. Jechuun gaafa makaati laayifii amma jiru ilaaltu xiqqoo ishee dhuguma baay'ee taasisu beekta. Amma beeku maaliif sin aarsu? Baay'inaan naaf ennaan boba'uu dandeessaa. Inni rakkoo hin qabu garuu kan xiqqoo ishee gaafa namni fuudhu. Akkamittiin boba'umna? Akkamittiin boba'u? Qoraa wayii laga bu'eesiniif garuu waan. Amma boba'uu keenya jira fakkaata. Ajaa'ibadha. Fatanaa irra waan wal ta'an fakkaata. Amma reefu qorumne kaane. Ammoo maal reefu? Amma fatanaa irra hin jiru. Fataadhaan nuti akkasii kana ilaalee kolfane yeroo baay'ee. Fanii goona akkasii kolfane beektaa. Akkasii. Wanta guddaan biyya kana fiyyuu wanta akkasii ilaalle. Xiqqoo ishee fataa jechuun maal jedhamni. Isin. Beeku namoonni baay'een. Naasoftu warti isin hin qabattu. Ulfaataadha. Baachuus jalqabdina jechuudha. Akka baannetti irra.
Sinuma akka baannetti irraa. Inni saggoo qaqqabattu achirraa waa tokko. Iddoo ba'a durii sanatu baay'ee ulfaata. Akkuma intanaa isaa jira. Qabdee. Hin qabdee meeggannaa godhin malee. Iddoon ba'a sun intanaa jechuudha Baay'ee miidhamneetu jira. Maani dhiisus nyaachisi. Kam cireen hin fayyadamne ganama kana. Barii adii. Mi'a ciree finne Biyya jira. kana ganama yoo jennu sa'aatiin biyya kana yeroo baay'inaan ni maaf inni sa'aatii intanaa tura giloobaalii sa'aatii isa giloobaaliitti fayyadamna. Tiiloo kaalii moo? Jechuun ala darbu. Asirratti ni jetti. Yaada dhiifama godhaaf itti yaada waan haasawus ganatti yaada. Maal ture beektaa deemu? Asirraa fuudhu shaniimu. Waan tokko nu itti yaadnee gaafa waa yaadnu iyyaanna yaadni kuni miillarraa jalqaba. Miillaa gaafa jalqabeetu ol fidde jilba waan jedhamu jira. Jilba sana achi ammas hin deema. Handhuura kana bukkee. Nama jilbatti yaaduu fakkaata. Handhuura bukkee geetu gara mormaa ga'a. Morma maaliif qallee? Morma maaliif akka qal'ate beektaa? Dubbii hambisuuf. Kanaafiyyuu Akka godhatti yaadee kan dhufeennan dubbii hambisi. lafa kana hojii dandeessu jechuudha. Dhuma jettee dubbii. Akkasii keessatti ol darbate. Daaraa dhuga. Daaraa dhugachuu dhiyaate jira. Kanaaf dubbii hambisuuf morma qal'isee yeroo jedhanitti Yeroo irratti yoo Isaan odeeffannoo waan diikshinarii waan ta'an seenaa jechuudha. Googilii irraa dubbifna nuti dhaloota hamoo. Dhaloota googilii. Walumaa galatti maal jechuun barbaade beektaa? Walumaa galatti maal jechuun barbaade beektaa? Waan tokko jechuun barbaade. Hello, hordoftoonni maatiin Lamuu akkam jirtu jenneerraa. Akkasitti hin jiru. Okay, ilaalaa jirtu. Okay, baay'ee hordofee jiru. Isinii gala deemaa yaada. Yeroo baay'ee intanaan haasa'a. Kanaaf hordoftoonni Lamuu nuti Phaawulos Yaaqoob. Phaawulos Jaak jechuu dandeessu. Phaawulos Jaak jettanii gabaabumatti qabachuu dandeessu. Kanaaf hordoftoonni keenya like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Ilaasan nama jedhee hundasaa. Hin dagatinaa. Like, share, subscribe hin gootan taanaan godhaa. Yeroo harka keessan godhu mallattoo ishee sana. Akkitti like gootanii yoo jajjabeessitanii waan baay'ee gadi fiduu dandeenya. Wanti hedduu Kanaaf kanaaf amma gara hojii keenyaatti dabarraa nu eegaan hawwii keenya. qaba.